Video kana keessatti akkaataa ittiin YouTube warning ittiin sirreeffattan isinitti agarsiisa. YouTube keessan YouTube Studio keessa erga seentanii booda channel dashboard irratti jechuudha. Channel violation jedhee asirratti active community guidelines strike jedhee warning isin jedha. Bakka tokko naan jedhu kana irratti isin irratti warning yookaan isin jedhu ta'e akkaataa ittiin sirreeffattan isinitti agarsiisa. Warning kun kan turu yeroo dheeraadhaaf ta'uu danda'a. So ji'a 3 keessatti yookaan guyyaa 90 keessatti akkaataa ittiin active community guidelines strike kana akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Already kan ko amma community guidelines strike tokko amma waan natti fidee fi asirratti warning kanaan hin jedhiniif isin biratti garuu haala kanaan yoo as dhuftan community guidelines strike channel keessan irraa yoo qabaatte yookaan video keessan irratti yookaan ergamu ta'e asirratti warning isin jedha. Warning kan akkamitti akka sirreeffattan akkaataa ittiin sirreeffattan community guidelines strike yoo isinitti ergame akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalu. Egaa dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argattan kontentii keessa erga seentanii booda egaa bakka viidiyoon hundi itti argamu jechuudha. Bakka viidiyoon hundi itti argamu akkuma asirratti argattan argaa jirtan jedhee yaada. Bakka viidiyoon hundi itti argamu kanarratti egaa YouTube keessan irratti video community guidelines strike itti ergame akkuma asirratti argattan kana fakkaata. Shabakaa bilaashaa akkaataa ittiin argachuu dandeessan viidiyoo tokko jedhee ture. Viidiyoon kun seera YouTube'dhaan ni cabsa. Dhuguma seera YouTube ni cabsa. VPN shabakaa bilaashaa firii hojjetan kunniin seera YouTube'tiin ala waan ta'eef viidiyoo kana kanaan dura gad isiniif lakkisee ture. So viidiyoo kana YouTube'n immoo ilaalee channel kan koora remove godhee jira. Ergasii immoo community guidelines strike itti ergee jira. Akkanumallee viidiyoon kun qarshii hojjechuu akka hin dandeenye fi namni illee akka ilaaluu hin dandeenye godhee jira jechuudha. So dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu channel warning akkaataa ittiin ofirraa barreessan. Channel keessa warning keessa yookaan akeekkachiisa keessa yookaan jiraatu ta'e akeekkachiisa keessa jirtu. So akeekkachiisa kana akkamitti ofirraa balleessuu dandeessan. Guyyoota 90 qofa keessatti akeekkachiifni kun guutumaan guututti akka isinirraa badu gochuu akkaataa ittiin dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa wantoota lama osoo hin kaasin bira darbuu hin barbaadu. Community guidelines strike fi copyright striking maalidha garaagarummaan naan jechuu dandeessanii kanaan dura bal'inaan viidiyoo irratti hojjedhee jira. Viidiyoo san ilaaluu dandeessan. Community guidelines strike jechuun seera YouTube'dha. Seera YouTube'n baase bal'inaan kanaan dura viidiyoo irratti hojjedhee jira. Viidiyoo san description gala isiniif kaaya. Seera YouTube yoo kan cabsitan ta'e kan isinitti ergamudha. Seera YouTube seera ambaase kana cabsitanii jirtan waan ta'eef jedhee YouTube mataan isaa seera isaa waan cabsineef qofa kan nuti akeekkachiisa kana nutti erga. Akeekkachiifni kun guyyoota 90 keessatti al 3 yoo kan nutti ergamu ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf anarratti community guidelines striking tokkotu jira. So guyyoota 90 keessatti 3 yoo kan nutti ergamu ta'e guutumaan guututti YouTube channeliin kan koo qarshii hojjechuu ni dhaaba ni gubata jechuudha. Community guidelines striking baay'ee tokko cimaadha irraa of eeggannoo godhaadha. So viidiyoon isin hojjettan viidiyoo seera YouTube hin cabsine ta'uu qaba. Seera YouTube'tiin kan wal qabate qofa viidiyoo hojjedhaadha. Seerri YouTube maal fakkaata? Community guidelines strike fi copyright wantoonni nutti ergisiisan yookaan immoo adabbii akkanaa wantoonni nurraan gahan maalidha kan jiru viidiyoo hojjedhee jira ilaalaadha. So viidiyoo kana keessatti channel warning akkaataa ittiin ofirraa balleessuu dandeessan guyyoota 90 qofa keessatti akka isinirraa badu akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Mara. Bakka jirtanitti nageenya kan koo jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as viidiyoo addaatiin walitti deebinee jira. Viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin YouTube warning itti sirreeffattan isinitti agarsiisa. Guyyoota 90 keessatti channel warning isinitti ergame jechuudha. Akka isinirraa badu akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo copyright strike fi community guidelines striking garaagarummaan isaanii maalidha jechuu dandeessanii. Community guidelines strike jechuun seera YouTube waan cabsitaniif qofa akeekkachiisa isinitti ergamudha. Akeekkachiisa irra darbee immoo adabbii hanga channel keessan gubatu kan gahudha jechuudha. Channel keessan qarshii akka hin hojjennellee adabamuu danda'a. Guyyoota 90 keessatti al 3 community guidelines striking yoo kan isinitti ergamu ta'e. Copyright strike jechuun immoo viidiyoo suuraa akkanumallee audio nama tokko fudhattanii yookaan itti fayyadamtan ta'e. Fakkeenyaaf sirba nama tokko fudhattanii viidiyoo YouTube channel keessan irratti yoo kan feetan ta'e kan isinitti ergamu copyright strike dha jechuudha. Abbaan sun copyright strike seera waliigaltee waan qabuuf YouTube wajjin copyright strike isinitti ergamaa jechuudha. Copyright strike guyyoota 90f tura. Ergasii immoo expired date ta'a jechuudha. Inni kun immoo community guidelines strike kun viidiyoo irratti yoo kan isinitti ergamu ta'e expired date erga darbee boodallee irra deebiidhaan community guidelines strike isinitti ergamuu danda'a. Sababni isaas viidiyoodha waan ta'eef viidiyoon sun linkiin isaa YouTube channel keessan irratti argama waan ta'eef guutumaan guututti isinitti ergamuu ni danda'a jechuudha. Garuu ammaan boodas community guidelines striking kun sababa viidiyoo kanaatiin akka isinitti hin ergamne gochuudhaaf yookaan immoo channel warning keessan ofirraa kaasuudhaaf steppii an har'a isinitti agarsiisu kana hordofaa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Amma daa'ii gara barnootichaatti.
Egaa dhaggeeffattoota koo wanta kana sirreeffachuudhaaf warroonni bilbilatti fayyadamtan Google Chrome keessa erga seentanii booda desktop saayitii keessan banachuu hin dagatinadha. Ergasii immoo akka laaptooppii irratti isinitti agarsiisu kanatti steepii kan kootiin nafaana deemtanii jechuudha. Gara YouTube studio erga seentanii booda dashboard irratti akkuma asirratti argattan channel violation isiniin jedhee active community guidelines strike isiniin jedha. Ergasii immoo bakka kanarratti warning isiniin jedha jechuudha isin biratti. So akkaataa ittiin sirreeffattan amma isinitti agarsiisa. Bakkuma kanarratti active community guidelines strike jedhu kanarratti yookaan warning jedhu kanarratti bakkuma kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota koo. Ergasii immoo daka kana dhufuudhaan bakki itti argamnu amma community guidelines strikein bakka itti nutti ergamedha. So haala ittiin akkaataa ittiin warning kana ofirraa kaasuu dandeessan guyyaa 90 keessatti isinitti agarsiisa. Community guidelines strike lama ofirraa qaban akkuma asirratti argattan isa kanaa fi inni kana jechuudha. So akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan amma isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaan fuuldura kanarratti take action kan jedhu ni argama. Take action kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan wantoota torba amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kana guutuudhaan sirreeffachuu ni dandeessanii. Wantoonni kunniin torban maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Ergasii immoo begin review kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceetu. Ergasii immoo ammas next kan jettu kana kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Ergasii immoo bakki itti argamnu bakka take action bakka itti fudhatanidha. So akkuma asirratti argattan wanta tokko YouTube nuuf dabalee jira. Yeroo dhiyoo kana keessatti kan dabalame wanti kun take training kan jedhamu ni jira. Training kana jechuun poolisii haarawaadha. Akka kun take training kan jedhu kan haarawaa nu baasee kanaan dura YouTube channel keessan irratti community guidelines strike yookaan isinitti argamu ta'e kanaan dura iyyannoo dhiyeeffachuu dandeessanii yookaan immoo ji'oota 4 ergi eeydanii kanaan dura isinirraa bada jechuudha. Amma immoo asirratti waan tokko nuuf fidee jira. Take training kan jedhu kana nuuf fidee jira. Kana jechuun akkuma asirratti argattan gaafiiwwan torba yookaan gaafii torbaan kanneen deebisuudhaan akka guutumaan guutuutti yoota 90 keessatti dhaggeeffattoota koo akeekkachiifni kun isinirraa ka'uu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Kanas gochuudhaaf akkuma asirratti argattan take training kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argattan daqiiqaa 15 keessatti gaafiiwwan torba deebistu jechuudha. Daqiiqaa 15 keessatti garuu carraa isiniif laata waan ta'eef irra deebitaniis guutuu ni dandeessanii garuu daqiiqaa 15 kana keessatti gaafiiwwan kanneen torban deebisuu ni qabdanii jechuudha. Ergasii immoo next kan jedhu jala kanatti ni argama. Next kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceetu jechuudha. Akkuma asirratti argattan gaafiiwwan torban keessaa kan jalqabaa irra kennee jira. Kan jalqabaa kana dhaggeeffattoota tokko isaatiin isiniif dubbisee isin bira gahuudhaaf yeroo narraa fudhata hunda isaa hiikee jechuudha. Questionidhaan kunniin yookaan gaafiidhaan kunniin balleessaa keessanii wal qabata waan ta'eef kan koo irratti kan argamu keessan irratti argamuu dhabuu danda'a. Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Sababni isaas balleessaan nu YouTube keenya irratti balleessine garaagarummaa qaba. Kanan balleessuuf kan isin balleessitan garaagarummaa qaba. Amma fakkeenyaaf kan koo ani viidiyoo YouTube naaf hin eeyyamne waan hojjedheef kan warning kun natti ergameef isin biratti garuu wantoota adda addaa ta'uu danda'a. So akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan qofa isinitti agarsiisa. Ergasii immoo this is a violation kan isin jedhu kana irratti wantoota lama isiniif fida akkuma asirratti arginu. Yes it is kan jedhuu fi no it isn't kan jedhutu isinii dhufa. So kanneen lamaan keessaa tokko ni filattanii jechuudha. Tokko irra kilik gootan. Fakkeenyaaf yes it is jedhee jira. Violationidha seera cabsin violation ta'uu asirratti yes jedheeti walii galtee ni uuma. Irra deebiidhaanis yoo dogongortan dhaggeeffattoota kan koo asirratti yeroo filattan yoo dogongortan sirreessuu waan dandeettaniif rakkoon qabu. Ergasii immoo check jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Akkuma asirratti argattan ani yes jedheen ture. Garuu deebiin isaa no ta'uu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu asumarratti try again kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo no it isn't kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo check jettanii jechuudha. Amma akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo that is correct naan jedhee jira. Kanaafiyyuu deebiin kan koo sirriidha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isin irratti yes ta'uu danda'a. Anarratti garuu noodha jechuudha. Sababni isaas balleessaa keenya irratti kan hundaa'edha waan ta'eef gaafiin asirratti nuuf dhiyaatu. Ergasii immoo next kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ammas gaafii lammaffaatti ceenee jira. Gara lammaffaatti ceenee jira. Akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo isa kanas it is a violation. Kun balleessaadha isiniin jira. So asirratti yes or no jettanii jechuudha. So al tokko carraa isiniif kenna waan ta'eef fakkeenyaaf asirratti yes jedhee jira. Check godhaa jechuudha. Garuu asirratti no ta'uu danda'a. Yoo dogongortanis irra deebitanii sirreessuu ni dandeessanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan daka kanatti argaa jirtan jedhee yaada. That is correct naan jedhee jira. Sirriidha jechuudha. Deebiinaan deebisee. Ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti ceena. Ammas gara gaafii sadaffaatti ceenee jira. Questions number 3 irra geenee jira. Akkuma asirratti argattan that is violation isiniin jedha. Ammas ergasii immoo ammas ni filattanii jechuudha. Yes jedhee jira. Yoo dogongortanis dhaggeeffattoota kan koo irra deebitanii try again kan jedhutu isinii dhufa. Isarratti kilik gochuudhaan sirreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Yes waan jedheef sirriidha. Sirriin deebisee that is correct. Correct deebisee jira. Sirriidha jechuudha. Next jechuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Amma immoo afuraffaarratti argamna jechuudha dhaggeeffattoota kan koo.
isa kanas dubbisuudhaan dhaggeeffattoota koo isin tokko isaa dubbisuudhaan wal asirratti deebiin deebistanii ani yeroo narraa fudhata waan ta'eef no it isn't ka jedhu kanarra filachuudhaan ergasii immoo check ka jedhu kanarra kilik godhaa jechuudha. Yoo kana gurgurtaa'e try again kan jedhutu isin dhufa try again ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo filannoo keessan ni jijjiirtan gara yeesitti jijjiiree jira ergasii check jettanii jechuudha. Amma immoo dhaggeeffattoota koo correct isin jedha jechuudha. Gaafiin keessan deebiin keessan sirrii waan ta'eef jechuudha. Amma immoo gara fuulduraatti ceenaa next ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ceena. Gaafii shanaffaarra geenne jira. Ammas immoo dhaggeeffattoota koo that is a violation balleessaadha isin jedha. No ka jedhu kana filadhee jira ergasii immoo check gootan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo deebiin keessan balleessa keessan irratti hundaa waan ta'eef dubbisaatii deebii asirratti laadhaa fi yoo dogongortan garuu try again jettanii irra deebitanii jijjiiruu ni dandeessan carraa isiniif kenna waan ta'eef. Ergasii that is correct naan jedhee jira sirriidha jechuudha. Ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti ceena. Ammas gara jahaffaatti ceenee jirra. Jahaffaarratti argamna jechuudha dhaggeeffattoota koo kanneen hunda isaayyuu dubbisuu dandeessanii select all correct answers isa sirrii ta'e deebii sirrii ta'e filadhuu isiniin jedhaa jira akka filannootiitti jechuudha dhaggeeffattoota koo. Kanneen keessaa tokko ni filattanii dhaggeeffattoota koo wanta balleessitan kan wal fakkaatu ni filattanii fakkeenyaaf kan isa kana filadhee jira ergasii immoo check nan godha jechuudha dhaggeeffattoota koo. Carraanaaf kenna yoo ta'e waan ta'eef yoo dogongores try again ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ammas filachuu fi ni danda'a jechuudha dhaggeeffattoota koo. Akkuma asirratti argartan that is right sirrii jira jechuudha. Kanaafiyyuu ammas next jechuudhaan gara fuulduraatti ceena. Amma immoo gaafii isa dhumaa torbaffaadha irra geenne jirra. Isa kanas dhaggeeffattoota koo ni filannaafi jechuudha. So kanneen keessaa filannoo kanneen keessaa tokko ni filattanii ergasii check gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo sirrii filachuu keessan check gootanii lama filachuun isin barbaachisa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo kan dhumaa kanarratti lama filattan jechuudha. Lama filattanii amma fakkeenyaaf isa kanaa fi isa kana filadhee jira. Ergasii immoo check godhaa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan yeroo filadhetti dhaggeeffattoota koo that is correct naan jedhee jira. Egaa dhaggeeffattoota koo egaa haala kanaan deebisee jira. Ergasii ammas next jechuudhaan gara fuulduraatti ceena. Akkuma asirratti argartan maarchii 2 irratti narraa ka'aa jechuudha. Nice work isin jedha. You are completing the training isin jedha. Egaa community guidelines striking kun gaafa maarchii 2 2024 narraa ka'aa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo haala kanaan guyyoota 90 keessatti dhaggeeffattoota koo akka isinirraa ka'u adabbiin kun gochuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo garana isin fudhata ergasii immoo close gochuudhaan keessaa bahuu ni dandeessanii jechuudha dhaggeeffattoota koo. Egaa haala kanaan chaanaalii keessan adabbii yoo kan qabaatu ta'e YouTubein keessa warning yoo kan qabaatu ta'e sirreeffachuu dandeessan. YouTubein warning sirreeffachuun kan isin qarqaruuf dhaggeeffattoota koo warning kun yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a waan ta'eef isinirra seeraan akka step nama isinitti agarsiise kanaan sirreeffadhaa itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanas like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadhaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.